الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى يا رب على ما في دي أكما بيكمو بروم سكينا سينا أغرتني صحابدو تاتي سنرى اللي سينا أبو بكر الصديق كيس جرة سينا أبو بكر الصديق الرالي كتا جهفا جيني جرة إن شاء الله اتبهاد دا اتوالهيسا سنين جرة دوبا دوبا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أكا إيغا نبين كينا دو إيبودا أبو بكر الصديق أغرتني موتما قبته ولي فاسويني جرة يجو أكيني موتما قبته ولي فاسويني جرة دوبا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ربي سراها جالته موتما قبته هنتين وجي جيجس دوبا وجي جيجس كان انكيسة دچي روم اللي دچي فارسي اللي حدود اسيدا اكا اگرتين امني تقول لي اتأسين سين اكا جيشين براج ابسي غم اساتي اسين دبر ايجي دوبا جيشي هدو ارجع أبو بكر الصديق دولار الدادا جداني زبنا إساء كيستي ورى مرتدوتا كديني كيسابيان ديني تديبي سوداف أبو بكر الصديق رفين بولي إيغا سن أغرتي كا هاگا توكو ديبي سي ديني تدچا سي بودا وروني أغرتي كا بيوتا برو جران كاكا أغرتي فارسي كاكا سمدوبا أكا أغرتي كونو رومي warroonni ajamaa lafaa ka'anii qophaahan abbaa bakriititti dubbii kana dhageennan ruumitti waraana hogganaan isaa amr ibn aas achitti ergee akkasuma waraana hogganaan isaa abu ubeydaa achitti ergee akkasuma waraana hogganaan isaa yaziid bin abi sufyaan achitti ergee waraana hedduu biyya ruumititti ergee abu sufyaan waraanni agartee kunniin yoo walitti deebisan walii galatti waraana 30,000 hin caalu waraana 30,000 waraanni muslimtoota kun yeroo walitti deebisan Khalid ibn Walid gaafa saniin keessatti Faarisiin biyya Iraaq keessa lolu jira waraanni Ruumii sahaabaa Nabi Muhammad kana haga isaa hubatanii jennaan waraana 240 itti kurfeessan waraana 240 kurfeessan jeeshi Abu Bakr Siddiq erge kanatti jeeshin kun kallattii adda addaa keessa jira malee walitti qabamee deemutti hin jiru yeroo kana Amr ibn Aas jedhaniini radiyallahu anhu wa ardaahu sahaabdicha nabii rabbii qaruute warra Nabi Muhammad dhaqqabatee istirateejii nabii kenna akkaataa inni itti lolu nabii kennarraa fudhatee nabii kennarraa qara'ee nabii kennarraa barate warra kanniin fa'a keessa jira ka akka Abu Ubeydaa ilma Jarraahii fa'a keessa jira Allahu akbar ka duulli Uhudii isa beeku ka duulli Badrii isa beeku ka Fatihiin agartee Makkaa isa beeytu ka duulli Huneyni isa beeku ka taarikni isa haasa'ee fixuu hin dandeenye ka akkanaa kana keessa jira Allahu akbar ka akka jagnootii agartee hagana jechuun dandeenyu haga keessaa yaadannu yoo sii hime ka akka Ikrimaa ilma abbaa Jahlii fa'a keessa jira ilma isaa fa'a keessa jira Ayyaashin fa'a keessa jira Allahu akbar ka akka agartee Mu'aaz bin Jabal fa'a keessa jira sahaaba nabii rabbiitirraa ka akka Abu Dardaa fa'a keessa jira ka akka Miqdaad bin Amrii fa'a keessa jira ka akka Zubayr bin Awwaan fa'a keessa jira jagnootiin lakkaa'anii dhumtu duuba yeroo kana agartee namuu waan kenname qabaa Amr ibn Aas xalayaa barreessee daddafee agartee jeeshii muslimtootaa ka bakka adda addaa jiru kanatti xalayaa barreesse walitti qabamnee jeeshii tokko haa taanu
yeroon amma yeroo akkasiiti yookaan agartee waraanni 240 kun takka takkaan nurra deemee nu fixa nullee nama tokko taanee humna qabnu walitti dachaafannee fuuldura jeeshii kana haa dhaabannu jedhe yeroo kana agartee kun jeeshii 3,000 qaba kun jeeshii 4,000 qaba hoggantootiin agartee kaaga sagas qabdi xalayaa barreessanii gara abbaa bakrii ergan abbaan bakrii illee jecha amri ibnu aasii kana ni fudhate waraanni muslimaa walitti dacha'e duuba walitti waytii dacha'e hedduminni isaanii waraana 30,000 ta'e waraana 30,000 illee hin geenne haga xiqqoo hir'ata duuba yeroo kana abbaa bakriititti xalayaa barreessanii waraana nu eda'i jedhaniin yeroo kana Abu-bakirsidiiq xalayaa barreesse gama Khaalid bin Waliiditti leenca agartee ka isin beeytan ka seenan isa dubbatu ka taarika isaa yoo feete dhagaa agartee ka warra ruumii gaafadhu laga warra ruumii gaafadhu muka warra ruumii gaafadhu namaan jedhan san isa beekamaa san gama isaa barreesse waraanni agartee ka Faaris keessa jira gaafas Faaris keessa lolu jira Khaalid ibn Waliid waan jedheen Abu-bakirsidiiq yaa Khaalid waraanni muslimaa marfamee jira biyya ruumii keessatti akka taate tahii waraana san dhaqqabi jedheen duuba waraana Faarisiin keessatti hogganaa isaa agartee Musannaa ibn Haaris Shaybaanii isa achitti dhiisi duruu hogganaa ganda saniiti isa hogganaa godhii waraana Faarisii achitti dhiisi lubbuu kan keetii fi jeeshii haga tokko qabadhuutii gama agartee ruumii deebii ummata saniif gargaari jedheen duuba Allahu akbar Khaalid maal godhuu qaba duuba Khaalid maal godhuu qaba duuba yaa obboleewwan Khaalid ibn Waliid rabbi isarraa haa jaalatuuti wayti masan achirraa ka'ee jeeshii 9,000 fudhatee jeeshii kaan Musannaa ibn Haaris Shaybaaniif dhiisee isaan agartee ka biyyattii Faarisii qabi jedheeni ufii agartee qaceele gama agartee ruumititti wayta inni ruumitti as qaceelu dubbii ajaa'ibaa dhagahuu teettani lafti agartee ka karaa ruum Faaris keessaa baasee ruumiin fidu akka malee karaa fagoodha karaa saharaa keessa malee karaan qaxxaamuraniin hin jiru saharaa kana keessa immoo wanni nyaatan hin jiru wanni dhugan hin jiru halaaka saharaa yoo jedhan ni beeytan warri gama agartee Liibiyaa deemtan warri gama Masrii deemtan warri gama Suudaan deemtan warri gama Yeman deemtan gama Suudii deemtan saharaa waan ta'e agartan saharaa akkasiisa walit dhaabbatee ka guyyaa meeqaf deemsisu ka akkanaa kana keessa qaxxaamuree Khaalid ruum dhufuu hedaa dhageeffadhu duuba dubbii ajaa'ibaati yeroo kana wal gaafatan akkam goona warra lafa beeku ka biyya beeku gaafatan waan jedhaniin Khaalidiin jeeshii yoo halaakuu feete malee karaa kanatti hin deemin karaan kun agartee karaa agartee deemee namni keessa qaxxaamuree bahuu miti saharan yeroo kana irratti wal mari'atanii irratti wal dhagahuu dadhabde sahaaban Khaalid waan jedhe nuti gargaarsa rabbiitiin deemnaan irratti wal hin dhabinaa jedhe achumaa nama tokko Umeyrii ka jedhaniin uf keessaa agartee ka isaa kana filanii duraan abbaa waliin gaafa daa'imaa karaa san dabre situu karaa kana beekaa hogganaan kenna sihi kun an hogganummaa sitti kenne jedheen Khaalid Allahu akbar akkatti nuun deemtee agartee jeeshillee nagaha baaftee nullee nagaha baaftee ummata sanu dhaqqabsiiftu feenaa jedheen waytii kana waan jedhe rabbi isarraa haa jaalatu eega agartee na filtan eega daanyaana godhattaniifuu waan godhun qabu ani gaafa daa'imaati karaa kana abbaa kiyyaa waliin dabre eega guyyaa 5 malee bishaanitti hin geettan jedheen takkanaa jedhaa jedheen eega guyyaa 5 deemtanii bishaanii wal agartanii jedheen Allahu akbar lafa eega guyyaa 5 deemanii bishaanitti bahan akkam jedhee ilmi namaa itti deema anaabsii har'aa yoo taate ka makiinaan hin deemne ka wanni deemaniin gaalaa ka wanni deemaniin fardaa ka wanni deemaniin harre'e ka wanni deemaniin lukaa ka karaa keessa deemtu kana keessatti biyyi tokko ka keessa qaxxaamurtu hin jirre lafa namni irra hin qubanne allaattiin irra hin qubanne bineensi irra hin qubanne saharaa diriiraa walit dhaabbatee deemu ka har'aan kana karaa san makiinaa yoo ta'eef xayyuura yoo ta'e malee wanni biraa hin dabarre
ka dheerumminni isaa agartee ka biyyattii oromiyaa tana kallattii baharra agartee dhiha gahu lafa hagana geettu agartee qaxxaamuruu deemanii dhageeffadhu duuba akkana jedheen duuba Kaalid duuba gurbaan waan jedhe eegana filtaniifu waan isiniin jedhu bishaan illee akka jirutti waraabbadhaa weelkaa qabdan guututti gaala keessan irra guddaa isaa laalaatii obaasaa yoo dandeettan gurra isaatitti illee naqaa jedhe bishaan gaala yoo dandeettan gurra isaatitti illee bishaan naqaa bakka inni qaawwa qabu tokkollee dhiisinaa jedhe gaalarra mee akkam godhan dhiiroo sahaaban fuutee gaala bishaan keessa gaddabarsanii jala gaddabarsanii obaasanii humna isaatii ol gurra isaatitti illee bishaan naqan gaayaa dubbiidha weelkaa jiru guututti bishaan waraabbatanii lafa eega guyyaa shaniiti itti bahan laali kaawii lafti as dhiyaattuu taate obboleewwan keenna ka muslimaa karuum keessatti marfame san dhaqqabuu qabna jedhanii takkii duunee dhabamuu qabna jedhanii murtii kanaan sahaban lafaa kaate gaafa san zaman abbaa bakriiti dalagaa abbaa bakriiti rabbi irraa haa jaalatu ittiin faarfama haga guyyaa qiyaamatti yeroo kana achii ka'e jeeshiin muslimtoota deemanii yeroo agartee bishaan dhabanii jedhan gaala obaasan kana qalanii golgaa isaa keessaa bishaan waraabbatanii afaan jiifatan akkatti deemte sahaban guyyaa sanii Allahu akbar warra rabbiif baye mee laalaa yaa obboleewwan kun sahaabaa kun ilmaan sahaabaati warri gaafa san jiru akka kanaa yaa'anii agartee bishaan agartee gaala gorgaa gaalaa keessaa dhugaa gaala qalataa karaa kanatti guyyaa shan gayan duuba wayta guyyaa shan gahanii bakka san gahan duraan muka wayii argee inni gaafa xiqqaadhaan muka san jala bishaan jira muyni bakkaa murame midhageeffadhaa waan rabbiin fide subhaanahu wa ta'ala bishaan muyni bakka sanii murame lafti sahara bishaan yaa'uu miti madda wayiiti yeroo achi gahan bishaan dhaban eega guyyaa shan deemani maal haa ta'a irree amma yeroo kana Kaalid nu halaayte jedheen agartee gurbaan meeti bishaan kunoo guyyaa shan deemni as geenne maal haa taanu jedheen wallaahi isinillee halaakee lubbuuti yallee halaakee jedhe gurbaan mee haga lubbuun nu keessaan baanetti kallattii adda addaa gulufaa jedhe yoo agartee gufuu wayiillee agartan tamuyni irraa murame yeroo kana agartee kaa sahaban kun garas gulufee kun garana gulufee kun gamas gulufee olii gaggulufan osoma gulufan naannoo sanitti agartee gufuu mukaa takka argan gufuu mukaa takka agarree ufii bishaan hin jiru jedhaniin achi nageessaa jedhee agartee geessaniiti dafaa qotaa jedhe jala isii kana wayta qotan agartee kaa burqaan bishaanii achi babaa jedhee ol bahe duuba Allahu akbar akkamitti rabbiin hin tumsineef re ummata rabbiif tumsuu deemu bar in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdaamakum rabbiin subhaanahu wa ta'ala baallama seenee jira yoo isin rabbii tumsitan an isinii tumsaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbi baallama hin diigure nutu baallama diiga male rabbii baallama seente santu baallama isaanii guute rabbii tumsuu deeman waan biraatiin deeman isaa daa'imaa ka karaa san dabre abbaa isaa waliin gaafa abbaan isaa jiru har'a agartee ka rakkinni karaa kana se deebise deemsa beekumsaaf karaa kana deemutti hin jiru waan gaafa daa'imaa karaa kana dabre abbaan isaa amma duuba bishaan agartee ka lafaa burqee ol bahe duuba yeroo kana agartee gammadanii bishaan kana agartee dhuganii fardoo isaanii obaafatanii guyyaan fardi Kaalidii agartee luyti isaa urame guyyaa kana haala kanatti agartee ka ufiillee weelkaa isaanii ka qaban maratti waraabbatanii achirraa ka'an duuba deemanii ammallee bakka deemaniif hin geenne beeki bakka bishaanii gahan malee guyyaa shanii kana guutuu ka deeman lafti lafa as dhiyaatuu miti bar biyya teenna ta'ati beeytu tana agartee bahaadhiyaa isii gahaa bar addaan fageen duuba akkasitti lafa kana qaxxaamuree ruum seene Kaalid wayta inni seenu jeeshii muslimtootaa walitti qophaahee jira duuba jeeshii walitti qophaahee fuuldura dhufe Kaalid bin Waliid dhufee jennaan agartee jeeshii muslimtootaa ni gammadan warri ruumii ni dhagahe agartee Kaalid dhufe jecha agartee kakuunnoo Faaris irraa ka'e warri lafani beekaati agartee kuni ka ilmi namaa karaa san qaxxaamuruu hin danda'utti beekan
waytii dubbii kana dhagahe mootichi isaanii pirezidaantiin isaanii muummichi ministeeraa ka agartee ruumii ka gaafasanii Hiraqla jedhaniini waan jedhe osoo kiyyaan loltaniini ni araaramtaniini jedhe ummata kana waan dachiin ruumii biqilchuturraa cinaa kennitanii fi akka sanitti nagaha agartee argattanii jiraachuu isinii wayyaa jedhe ummata kanaan lolurra nama ruumii ka'ee agartee Faaris irraa ka'ee ammaan kana sa'a ganaatitti biyya kana dhaqqabe akkamin lolaniini jedhe nama akkana iimaana sahaabaa nabi Muhammad illee ni beeka duraan imtihaanee arge hin deebi'an hin du'an malee morma isaan cita malee duuba kanaafuu gaaree ruumii isinii hafuu wayya jedheen ummata isaatiin gorse ati luynaa jeeshii luynesin jedhaniin teetiin loltuu nutu lola akkasit diddanii agartee ka ummata dadhabnaan itti gadhiise dhufanii wal dura dhaabbate jeeshiin muslimaatii fi jeeshiin kaafirtoota yeroo kana keessatti xalayaan agartee ajaa'ibaa gad dhufte Allahu akbar yeroo Khaalid bin Waliid hoggantootii muslimtootaa walitti qabee ka akka Abu Ubeydaa ilma Jarraahi ka akka Amr ibn Aasi ka akka Yaziid bin Abi Sufyaan ka akka Ikrimaa ilma Abbaa Jahli ka akka Zubayr bin Awwaami jagnootii hisaaban qabne hoggantootii muslimaa walitti qabee har'a eennuuf ummata kana guutuuf agartee hogganaa ta'are waan jedheenni agartanii ummata ruumii hageenni ga'u lolli kun guyyaa tokkotti hin dhaabbatu lola guyyaa hedduu deemu waliin dhabnu namni tokko guyyaa tokko haa hogganu namni tokko guyyaa tokko haa hogganu namni tokkollee guyyaa tokko haa hogganu akkasitti hoggannaa jedheen hoggantootii muslimaa kan akka isaan qalbii hin cabne qalbii isaanii tokko godhe guyyaa duraa kan ammoo isin kadheenaa kennaa jedheen duuba lolaayyuu guyyaa duraa kana bira dabarsuun edu Khaalid niyyaa isaa keessatti radiyallahu anhu wa ardaahu waja'alahu jannata alfirdawsi ma'awaahu Allahu akbar Allahu akbar tooftaa gaafsan fayyadame Khaalid osoo itti deebi'een fayyadamin addunyaarraa gale tooftaa gaafsan fayyadame achi duralleen fayyadamne achi boodalleen fayyadamne jedhan Khaalid waraana 240 akka inni itti cabsuu hedduu dhageeffadhu duuba yeroo waraanni kun wal fuuldura dhaabbate ummanni Faarisii agartee ka ummanni Ruumii waraana isaanii waraana haga hin qabne ka heddumminni isaanii hisaabaa olii fuudhanii shanshalata lukatti naqan shanshalata akka isaan hin baqanne shanshalata itti naqan lukatti fuuldura dhaaban waraana kana akkanatti duyda duuban hallayya jira akka isaan yoo baqatan hallayyatti dhuman akkasitti qubsiifte agartee Ruum akka ummata muslimaa kanan baqanneef jecha gizee hedduu wal lolanii agartee ummanni isaanii ni baqataa waan beekaniif jecha akka hin baqanneef duyda duuba hallayyaa godhanii fuuldura isaanii jeeshii agartee ka shanshalata lukat dhayatanii akkatti tarree galchanii seeyfii fi agartee ka gaachana harkatti guuranii akka isaan hin baqanne akkasii hiriirsanii qubsiisan duuba dhaabbadhaa jedhanii jeeshii muslimaa jalaa har'an baqatina obsaa sabbaraa jedhanii baqachuullee dandeettanii kunoo shanshalanni lukarra isin jira akkana walitti xaxan nama mara tokko baqatuu hin danda'u dhaabbatuu malee Khaalid yeroo makana laalee Amr ibn Aas illee dubbii kana jedhanii hinjifataman jedhe Khaalid wayti makana warri lolan beekuu cabee jedhe Khaalid osoo waan takkan dubbatin istirateejii lolaa ka isaan kurfeeffatan laalaa jedhe duyda duubni hallayyaadhaa jedhe dhumuu malee chaansii biraan qabanii duubatti dheessuudhaaf shanshalata lukatti guuranii jedhe warri lolan beekuu cabanii sodaatinaa jedheen Khaalid ummata muslimtoota onnee itti hore wayti makana ummanni muslimtoota Abu Dardaa radiyallahu anhu wa ardaahu qaadii godhatan kanama waa balleessetti murtii kennu Allahu akbar Miqdaad bin Amrii nama yoo jeeshin agartee ka wal fuuldura dhufe suuraa anfaalii qara'u isa filan maaliif jennaan akka gaafa duula badriiti booda sunnaan akkay turte sunnaan nabii keenna alayhi salaatu wassalaam suuraa anfaalii qara'an jeeshii keessatti akka onneen horatamuuf jecha suuraan anfaalii suuraa lolaati Abu Sufyaan bin Harb isa maaliif filan warra waraana qiyaasee laalu
kallattii agartee ka waraanni jabaati filaafaadha akkanatti lafa kaayatan kallattii cufan seera guutuu agartee tumatanii lafa kaayatan ummanni muslimtoota jeeshin akkanatti agartee kitaaba rabbiitiin bulu sunnaa nabii rabbiitii sun cabuu quba qabaa osoo adadni kaafiraa maa heddummaataa miti waraana 240 miti waraana miliyoona 240 illee ta'een injifatamu jeeshin muslima maaliif jennaan sunnaa nabii rabbii harkaa qaban laal qaadii tolfatan duratti kanama waa balleesse itti hukumu qaadii tolfatan duratti kanama waa balleesse itti hukumu ka murtii itti kennu kanama harka namaa mure seeraan alatti harka isaa muru kanama ilkaan namaa cabse seeraan alatti ilkee isaa cabsu ka agartee qur'aana rabbiitii fi hadiisa rabbiitiin akkana murteeffatu abadan hin cabuu jedhan seera akkanaatiin deema ummanni nuti har'a sunnaa nabii rabbii gadi dhiifne wanni akkana bakka cufatti fashalli argamuuf wanni ummanni muslimtootaa bakka deemetti ugurgahuu dadhabuuf sunnaa nabii rabbii gad dhiifne subhaanahu wa ta'ala duuba haala kanaan jeeshii wal fuundura dhaabbate gurbaan warra luumii hogganaan isaanii laalee jeeshii muslimtootaa tuffate xiqqeena isaanii kana laalee waan jedheen yaa ummata muslimtootaa waan isin fide beeynee jirra jedheen isin waa lolaaf hin dhufne jedheen hin fakkaattanii nama nuun lolu beelan yaasee isin fide jedheen rakkinna isin fide rakkoo isin fidde isinii beeyne nuti ummata qabaataadha nyaachifne isin obaafna mindaan keessan manatti isinii haa dhufu deema ofirraa galaa jedheen nama isin bulchullee agartee gama keenna isinirra fillee isin wal bulchuu hin dandeettanii ummata wallaaloodhaa tuffatamoodha akka sanitti agartee kaa nama isinirratti sadaqatu ka isinirratti tola oolu isinii goonee mindaa isinii goonee mindaan keessan manatti isinii haa dhufu deemaa galaa jedheen maan nuun loltanii miti nama nuun loluun fakkaattani tuffirra akkana jedheen duuba maal deebisee duuba agartee jagni muslimaa waan jedheen Kaalid nahanu qawmun nashrabu dimaa wa alimnaa anna dimaa'akum atyaba dimaa waji'inaa lidhaalik nuti orma dhiiga namaa dhugu jedheen Kaalid bin Waliid nuti ummata dhiiga namaa dhugu jedheen dhageennee beeynee jirra jedheen dhiigni warra ruumii akkaan mi'aayadha dhiiga keessan dhuguu dhufne jedheen agarte beeloynee waan nyaannu dhabneen dhufne nuti ummata dhiiga namaa dhugu dhiiga warra ruumii mi'aayaa ta'uu dhageennee jirra saniif isinit dhufne agartee kaa dhiiga keessan dhuguuf jedheen Allahu akbar jawaaba Kaalidii dhufe eenyuu dhufa yaa obboleewwan kiyya yeroo akkasiisan keessatti jechi akkanaa eessa nama argama waan jedheen ammallee isin orma lolan beeyne waan lolli ta'e isin garsiisuuf dhufne jedheen duuba Allahu akbar isaanii akkanatti jiru ka qophii akkanaati jiran ka bifa kanaa waraanni kurfaahee wal fuundura dhaabbatee jechi akkanaa walit deebisan ka jechi akkanaa walit deebisan ka jechi akkanaa walit deebisan ka jechi akkanaa bifa akkanaatiin jiru jidduu isaanii amrii yoo silaa gaaratti bu'e gaara dhodhoosu itti bu'e subhaanahu wa ta'ala sahaabaa nabii kenna Allahu akbar amriin silaa yoo gaaratti bu'e gaara dhoosu itti bu'e suni maali du'a abbaa bakriiti radiyallahu an abbaan bakrii jidduu kana du'e Abu-bakirsidiiq xalayaan dura abbaa bakrii himtu yeroo kana gad dhufte duuba Kaalidii bifa kanaan jiru Abu Ubeydaa bifa kanaan kurfaa'e waraana akkana wal fuundura dhaabbate kana keessatti xalayaan dura abbaa bakrii himtu gadi dhufte duuba innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun yeroo dhufan agartee Abu Ubeydaa Kaalid ibn Waliid kara dhoysaatiin xalayaa itti kennan maal haa ta'u namni yeroo akkanaa kana keessatti yaa obboleewwan
yeroo waraanni lamaan wal fuundura dhaabbate keessatti gama tokkoon Ikrimaa ilma abbaa Jahliitii fi Qaaqaa binu Amri Tamiimii ka jedhan lola eegaltee jirti. Waraanni agartee bal'atee kallattii adda addaatiin lola. Yeroo kanatti xalayaan akkanaa gad dhufte. Abbaan Bakrii du'uun, Umar mootummaa qabatuun, Umar Kaalidiin hoogganummarraa buusee Abu Ubeydaa hoogganaa godhuun xalayaa akkana jettu yeroo kana keessa gad dhufe. Kaalid waraana keessaa harka deebate. Khalid ibn Walid radiyallahu anhu yeroo kana keessatti kalolaaf qara kurfaahee akkasitti agartee naa kennaa jedhee fedhinnaa isaatiin gaafate sun duyda duuba deebi'e duuba. Yeroo kana ummanni Faarisi, ummanni Ruumii gamanaallee kurfaahee bifa kanaan gad dhufan duuba. Qeeysota isaanii uf dura kaayanii ummata kaan duyda duuban kaahanii dibbee isaanii tumaa afaanii waa jedhaa jeeshin duyda duubaa waan isaan jedhan san jedhaa akkanatti ummatatti ay deemu jira waan jedhu agartee sahaabdichi dubbii kana nu wassafe. Allahu akbar. Yeroo isaan achi akkas godhataa nutti ay deeman onneen tun agartee asii nu dhawattii jedhe sodarraa onneen asii nu hollattii jedhe nuhi akkasitti jiru ka akkasitti achi as deemu dubbiin agartee Kaalidii fi Abu Ubeydaa callatti dhufte. Kaalid dhoysaa jedhe Abu Ubeydaa illeen dhoysaa jedhe nama tokkotti ni minaa jedheen jararraa xalayaa fudhatanii jari lamaan qara'anii sahaban kuwwan quban qaban xalayaa achi dhoysan duuba. Amma hoogganummaan ta Abbaa Ubeydaa taate Kaalid deebi'ee duyda duubatti. Yeroo kana amma agartee Abu Ubeydaan ummata ajaje waan jedheen Allahu akbar. Kalimaat akkallee hin dubbatina zikrii rabbii godha. Kalimaat akkallee hin dubbatina zikrii rabbii godha. Haga ani isin ajajutti namni tokkollee agartee xiyya keessanillee eboo keessanillee hin darbina. Seeyfii keessanillee luqqefatina. Kalimaat akkallee hin jedhina bakka jirtanitti zikrii callaa godhaa jedhe. Ummanni immoo achi agartee dibbeetuma alaabaa samii keessa ol fuudhaa. Warri qeeysotaa ka dura deemu waa jedhaa jarri duyda duubaa waa jedhaa akkanatti itti as deeman. Haala kanaan jeeshin agartee akkanat dhaabbatte. Waytii kana arge amma Eyna Abaa Suleymaan eessa jira abbaan Suleymanii jedhe agartee Kaalid bin Waliid baane. Labbeeyka jedheen Kaalid anta lahaa yaa Kaalid situ agartee ka waraana tanaafaqa yaa Kaalid jedheen duuba. Waytii kana Kaalid agartee ka achii gabba'e lallabe Kaalid jeeshii duratti bahe. Eyna Zubayr ibnu Awwaam Eyna Miqdaad binu Amr Eyna Qaaqaa binu Amri Tamiimii akkatti yaame Kaalid warroota agartee jagnootii sila agartee lola keessatti gahee isaanii beeku cufa. Eyna Amr ibnu Aas Eyna Abu Sufyaan ibnu Harb Eyna fulaan tokko tokko yaame duuba Kaalid rabbi sarraa haa jaalatu gayyaate jagnootiin guutuun fuunduratti. Amma jedheen Kaalid yeroon jabaadhaa jedheen agartee waraana kallattii akka duraan aslii isaa beekurraa agartee kophatti isaan baasee kaan gamanaan godhee lafarra diriirsee dhaabe duuba waraana wal fuundura. Yeroo kana gurbaan tokko Banii Sa'aadii irraa warra alaabaa qabatee Abu Ubeydaa jala jiru. Abu Ubeydaa waan jedheen an lubbuuti ya rabbiif gurgure jedheen. Allahu akbar. Jennaan Abu Ubeydaan alaabaa keenarraa fudhu jedheen yaa Abu Ubeydaa yoo nabii rabbiititti waan dhaammattu qabaatte natti dhaammadhu jedheen. Waan jedheen Abu Ubeydaan nabii rabbiititti salaamtaa nurraa qara'e. Innaa wajadnaa maa wa'adanaa rabbunaa haqqaa nuti waan rabbiin keenna nuu baallame agarree nurraa itti himi salaamtaa nurraa itti qara'e jedheen. Gurbaan agartee hagasiin seeyfii fudhatee duratti bahe. Jagnichi warra Ruumii tokko as baheef waytima kana jagnicha warra Ruumii kana agartee ni ajjeese. Farda isaatiif meeshaa isaa fuudhee nama gosa isaa tokkotti as kennee achi deebi'e. Kabiraallee as baheefi ni ajjeese.
ka sadaffaa as bayee fi ni ajjeese ka afraffaa as bayee fi ni ajjeese ka shanaffaa as bayee fi ni ajjeese eega sani ajjeefame gurbaan muslimaa warri gosa isaanii lallabe duuba yeroo kana agartee ka gurbaan biraa ka warra agartee gassaasinaa ka jedhan gamasii abbay ummata ruumii keessa eenyuun naa baha jedhe achii waytii inni as baheetiniin agartee gurbaa kana ajjeese inni dhaaddate namni inni laale mu'aaz binu jabal radiyallahu anhu wardaa أعلم أمتي بالحلال والحرام نما نبين كنا جدي عليه الصلاة والسلام الربي كان أمتك يا أجرتيكا حلال في حرامت مؤازي المجبلي تجد نبين عليه الصلاة والسلام إذا كان يا أمتي دوب نابه جدين أجرتي مؤازي ويت إني مؤازي نابه جدي مؤاز بن جبل أجرتي بيو في فدي أبو أبيدا الرتك كتي والله يا مؤاز بهنيف rabbiin sitti kakadhe hin bayniif nama kana ati alaabaa qabattee bakka kan kee dhaabbachuutu na biratti irra jaalatamaadha isaa kanaaf achi baatee isa ajjeesurra dhoorge abbaan ubeydaadha yeroo kana agartee mu'aaziin ilma jabalii farda isaatirraa gabbu'ee seeyfii isaa ol fuudhee nama kunoo gurbaa kanaa bahuu fedhe fardi kiyya kunoo ka ittiin lolu ka isaa seeyfiin kiyyallee ka ittiin lolu ka isaa jedhe duuba mu'aaz binu jabal yeroo mu'aaz akkana jedhe agartee ka achi gadi bahe duuba girbaan daa'imni tokko ka hin ballagin jedhaniin eenu ni beeytanii abdurrahmaan jedhaniin ilmuma agartee mu'aazii ilma jabaliitti allahu akbar waytii achi as bahe ana yaa abati yaa abboo kiyya ana jedheen agartee ka isaan lolu yeroo kana abbaan farda itti kennee farda abbaa gubbarra bahee seeyfii abbaa fudhatee itti qaceele wayta dhaqee inni bira gahe gurbaan agartee warra ruumii sibiila uffatee jira qaama guutuu sibiila uffatee jira duuba allahu akbar micaan daa'ima lolan geenne onne isa baase malee micaa takkatti madhaheen agartee ka mataa onnaa amaamaa mataa isaa muree itti gaddabarse duuba seeyfii fardarraa osoo micaan hin bu'in akkasit dhahe akka inni fardarraa itti lafa dhahu laaluudhaaf duyda duubatti irraa deebi'e duuba waytii kana fardi fudhatee micaan mu'aazii gara agartee ka mu'aaziititti ay deebi'e gara abbaatti waytii inni gara abbaatti ay deebi'e abbaa waan jedheen maalaka yaa bunay maali yaa ilmoo kiyya jedheen duuba qatalani ilju yaa abati yaa abboo kiyya na ajjeesee jira gurbaa warra ruumii jedheen idhan maadhaa turiidu min addunyaa yaa bunay dunyaa gubbaa maal feetaree yaa ilmoo kiyya maal dunyaa gubbaa feeta yoo inni si ajjeese jedheen duuba ilmoo abbaa akkanatti agartee abbaa ilmoon akkana jedha ilmoo abbaan akkana jedhu ni gartaa sahaabaa nabi muhammad male maadhaa turiidu min addunyaa yaa bunayya yaa ilmoo kiyya maal feeta addunyaa gubbaa duuba wayitti makana mataa isaa hidhatee osoo dhiigni irraa garagalu yeroo makana deemee fuulduree abbaa isaatti osoo abbaan isaa laalee isa argu isaa dhiigni irraa dhangala'u itti deebi'e farduma saniin duuba osoo abbaan laalee argu fuulduree abbaa isaatti gorra'ame duuba fuuldura dabarfate abbaan isaa ni obse duuba abbaan rabbi irratti herregate yeroo kana agartee namni nama kanaa bahu dhabame allahu akbar nama tokko amri binu tufayli binu amri ka jedhaniin ka gaafa duula yamaamaa keessatti harki isaa tokko murame seenaa keessatti gaafa duula yamaamaadhaa harka isaatiif abbaa isaa achitti awwaalee gale jedhaniin allahu akbar isa kana bahe duuba gurbaa warra ruumii tokko yeroo bahe agartee gurbaa warra ruumii takkatti madhaheen harka tokkocha qabaa harka tokkocha saniin dhahee walakkaa mataa isaa dhahee asirraa akkanatti gadi buusee macuree isaa agartee diigee bakka lamatti adda baase
dhahaa akkami yaa abbo abbaa ofii fedhe rabbiin akkanatti kenna waytii inni akkai godhe gurbaa warra ruumii lafa dhahee du'e jagnichi warra ruumii gabbahe duuba ka warra gassaasina waan jedheen yaa nama kana yeroo ati gurbaa warra ruumii ajjeefte si argee jira jedheen agartee jabaa ta'uu kan kee an immootuu araba warraa gargaaru gassaasina jechuun warra arabaa ka immootuu gama agartee ummata ruumii garasii ay lolu araba immootuu warra garasii ay lolan atiin kun agartee naan madaalta jedhee si kana beeke naan wal madaalta na madaalta jedhee si gabbahe jedheen ana jagna arabni beeytu sani jedheen Allahu akbar maqaa isaa dha'ee himatee waan jedheen ani si ajjeesee agartee ka himuu fedha jedhee mootii agartee ka warra ruumititti waan jedheen duuba rabbi sarraa haa jaalatu sahaabdichi nabii kenna ati na ajjeeftee agartee ka makluuq akka keetititti na himuu feeta an immoo du'ee gama rabbii kiyyaa himachuu fedhaa jedheen karaa rabbii keessatti yoo na ajjeeftellee du'eetii agartee ka du'a kiyya rabbitti himachuu fedhaa jedheen ati na ajjeeftee immoo makluuq akka keetititti na himuu feetaa jedheen yeroo kana agartee wasseenan sayfiin agartee amrii waytii dhahe akka sayfii duraa sanitti hin qaceelle fi irraa maqe duuba sayfiin qaallichaa immoo waytii dhahe amriin agartee ka mataa isaa cinaa muree ceekuu isaa irraa kaachise amri achi du'e radiyallahu anhu wa ardaahu Allahu akbar guyyaa dhiirti agartee jajjabduun keessatti hobbaate yeroo kana ilmi isaa waraana keessa jira ilmi amri ilma tufeylii waraana keessa jira maqaan isaatu agartee tufeyli amri binu tufeyl yeroo kana rabbi isarraa haa jaalatuuti abbaa ubeydatii waan jedheen ani abbaan kiyya du'ee agartee alaabaa siin qabadhu alaabaa qabi jedheen narraa sayfii isaa luqqifatee duratti qaceele wayta duratti qaceele agartee namtichi jala gadhaabatuu dide gadhaabadhu jedheen abbaa kiyya ajjeeftee garra ati baatu hin jiru waan jedheen namni abbaan kan kee kami jennaan ka ati amma ajjeeftee jedheen duuba maaliif agartee bakka tokko dhumtanii lubbuu teessan halaakuu feetan jedhan isin aanan tokko lubbuun agartee kaa karaa rabbii keessatti duutu agartee dhumtuu mitii jedheen jennaan duuba agartee kaa yeroo kana gurbaan agartee warra ruumii itti as garagale duuba rabbi isarraa haa jaalatu gurbaa warra agartee muslimtootaa kanatti wayta inni itti as garagale gurbaa kanarratti akka malee agartee kaa sayfiidhaan gurbaan kun agartee gadhaabata dhoorge warri ruumii walitti lallabanii waan jedhan gurbaan kun yoo itti guddaa keessan kana ajjeese nu mara halaaka irratti daddafaa dhaqqabaatii agartee kaa hogganaa keessan kana irratti gurbaa kana ajjeesaa jedhan walii gargaara achii akkasitti agartee gurbaa kana irratti gargaaranii tumsa nama hedduu waliin ajjeesan yeroo kana agartee abbaan ubeydaadhaa waan jedhe radiyallahu anhu wa ardaahu rabbi isarraa haa jaalatuuti yaa rabbi irraa qeebali hujii isaa jedhee du'aayii kadhateef abdallaan ilma umarii yeroo seenaa san odeessu ijoollee agartee kaa sahaaban dhaltellaa nama akkas jabaan agarree jedhe akkasitti lole duuba bifa kanaan agartee sahaaban nabi muhammad jagnummaa mul'ifte duuba Zubeyr binu Awwaamitti iyyate ummanni waraanni muslimtoota agartee kaa ni caba nuun loli jedhaniin agartee kaa fuulduratti dabri achii Zubeyri duratti qaceele Zubeyri rabbi sarraa haa jaalatuuti warra lola beeku namni tokko as bahee fi agartee ka as baheef kanallee ni ajjeese Zubeyr kalammataallee as bahee fi kalammataallee ni ajjeese Zubeyr ka sadaffaallee ay bahee fi ka sadaffaallee ni ajjeese Zubeyr wayta Zubeyriin agartee ka mubaarazaan irraa dhaabbachuu dide Kaalid ni lallabe duuba waan jedhee yaa abbaa Ubeydaa Zubeyriin dadhabsiisanii Zubeyri lubbuu isaa gurguruu fedhe rabbi isaatiif lubbuu gurguruu fedhe irraa deebiftu malee jedhee rabbiin si qabe achi abbaan Ubeydaa irra kakatee yaa Zubeyri dhaabbattu malee jedheen agartee lolarraa dhaabbattu malee jedhee irra kakatee agartee duyda duuba deebise akkatti lole Zubeyri Ikrimaa ilma abbaa jaalii agartee harka baasee
guyyaa nabi muhammadin lolu gaafa kufrummaa keessa jiru takkaan dhaabbanne har'a guyyaa agartee kaafiraan lolu dhaabbadhaa jedhe namni du'a irratti baallama na gootan jedhee harka baase ilmi isaa ana yaa abboo kiyya jedheen nama 400 agartee ka baallama isa godhe namni 400 kallattii takkaan agartee waraana kana qaceelan yeroo waraanatti qaceelan ikrimaan ilma abbaa jaalii jagnootii agartee kaafirtootaa fixee nama muummeen qabne ka haganan jedhamne ajjeesee eegasanii ikrimaan ajjeefame ilma isaatii fi abbaan bakka tokkotti kufan duuba Khalid fuudhee agartee ka ilmallee asirra kaayatee gudeeda isaa ka cinaa tokko irra kaayatee abbaallee fuudhee gudeeda cinaa tokko irra kaayatee dhiiga akkanatti afaan isaanitti irraa haqaa rabbii aalamaa fuulduratti guyyaa borii ragaa isinii baha jedheen Allahu akbar guyyaan duula yamruukii guyyaa abbaa fi ilmi namni haganan jedhamne walirratti dhumate gaafa san ikrimaa ilma abbaa jahlitii fi amriin ilma ikrimaadhaa bakka tokko du'an duuba Allahu akbar guyyaan guyyaa akkanatti agartee kaalolli agartanii jabaate yaa obboleewwan kiyya guyyaa lolli akkanatti jabaate guyyaa ummanni muslimtoota illee socho'uu didee ruumillee socho'uu didde duuba waraanni kallattii cufaan agartee ka akkanatti dhaabbate wal fuundura yeroo kana agartee Khalid waraana 9,000 fudhatee keessaa duyda duuba bahee kallattii agartee waraanni muslimtootaa cabeen callaa laalee itti seena kallattii bitaatillee laalee Khalid itti seena kallattii saniin cabsee agartee kaalagat dabarsee biraa deebi'a kallattii mirgaallee dhaqee agartee bakka waraanni muslimaa cabeeniin itti seena kallattii saniillee cabsee agartee lagat dabarsee biraa deebi'a kallattii agartee walakkaatiin jihaa cufaan Khalid akkanan lola waraanuma gargaara waraana muslimtootaa kana irraa duyda duuba dhaabbatte bakkuma isaan cabaniin laalee itti seena duuba ummanni ruumii ni ajaa'iban nama akkamii jedhan kun ka bakka inni seenu cufaa waraanni oo ka bakka inni seenu cufaa waraanni cabu nama akkamii jedhan duuba Allahu akbar waan gaafa san Khalid dalage radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatu waan guyyaa san Khalid wajjate rabbuma alamaa callabbeeka gurbaan warra muslimaa achi laalee maalumatu ummata agartee kaaruumii akkana baay'isee ummata muslimtoota akkana kuffisee akkanatti xiqqeessee jedhe duuba heddumina isaanii kana laale laa jedheen Khalid maalumatu ummata muslimaa akkana heddummeessee ummata kaafiraa akkana xiqqeessee jedhe ummata ruumii ka agartee laalamu agartee ka hedduminaa miti jedhe tumsa malee tumsi harka muslimtootaa jira duuba Allahu akbar in tansurullaha yansurukum ويثبت أقدامكم جت ربي كنا رجع والله صحابنا أكسي قد أبتي ربي تمسي ربي نساني تمسي وراني أكسي ديمة دبرتي مسلم توتا تأكا هندي نيتي أبا سوفيان تأكا أسماء انت الأبا بكري جاغنوتين أغرتي قياسا دبرتين قريشي أكا غافا سلولتتي تكا هلولي جدن أكا غافا سلولتتي دبرتين قريشي تكا هلولي جدن دوبا yeroo waraanni muslimaa cabee duyda duuba deebu abbaa suufiyaan agartee yaadachiiftee hindi waytii Zubayr irraa dubbatu seenaa san ni ajaa'ibee jedhe gaafa san hindii gaafa duula Uhudii nuun loltu tatiruu Hamzaadhaa fuutee nyaattu ta har'a mootu agartee ka ummata kaafiraatiin loltu ta ummata muslimtootaa yeroo baqatu agartee ka farda dhoytee duyda duuba deebiftu farda abbaa suufiyaan dhoytee agartee fuula isaa duyda duuba deebiftee akkam baqatta jetteen gaafa muslimaan loltuun baqanne yeroo kana abbaan suufiyaan itti qaceele waraanni agartee ka humna horatee itti deebi'e duuba guyyaa san duuba dubartiin muslimtoota akka gaafas loltetti takkaan lolle jedhan duuba keessattuu dubartiin qureeshii jedhan duuba akka gaafa duula yamruukii loltetti takkaan lolle akka gaafa san harmallaa taatetti illee takka harmallaan taane jaarsoleen isii meeqarraa dhumatee guyyaa tokkotti agartee jaarsa meeqa dhabde dubartiin qureeshii gaafa san Allahu akbar rabbitti hafan immoo rabbitti hafan lafatti nafne akkasin lolan ka akka agartee qaaqaa binu amri tamiimii warri lola beeku ka lola keessatti jagnaa namni 400 ka agartee ikrimaa ilma abbaa jahlii baallama godhe sun tokkoon isaanillee kan waraanamin hin jiru irra hedduun isaanii lubbuun dhumanii kun ka waraanamee agartee rabbiin du'arraa hambise cufti akka baallama rabbii seenanitti itti seenan duuba dulli yamruukii akka kanatti argame yaa obboleewwan kiyya dulli yamruukii duula laafaadhaa miti duuba
obboleessa muummicha agartee ministeera achi keessa ajjeesan jagnootii isaanii mara fixanii waraanni gaafa sanii ka agartee hidhaadhaan shanshalataan dhume callaan hallayyatti waraana 80 ummata ruumii irra waraanni 80 hallayyatti dhume ummata ruumii irra maal gaafattati waraanni muslimtoota waliigala isaaniitu ittuyyuu nama 36 callaadha ka immootuu seeyfiin fixxe ka xiyyitti fixxe agartee ka lakkoofsi isaa sanii oli waraanni lubbuun gale haga xiqqasho akkasitti handhuurfatanii ruumiin harka deeffatan ummanni muslimtoota gaafasan yeroo takka keessatti Kaalid chaansii irraa booda jedhe yeroo takka keessatti ka namni tokko irraa nafne ka dubartiilleen irraa nafne ka dhiirti nafne ka ijoolleen nafne ka manguddoon nafne bakka tokkotti seenaa jedhe waraana bakka tokko namni cufte agartee ka wal guuratanii itti saabatan duuba achitti ruum cabxe duuba chaansii akkasii san guyyaa san malee Kaalid hin fayyadamne tooftaa san guyyaa san malee hin fayyadamne achiin duratti waraana muslimaa hagoo tokko duuja duuba hambisanii waraanni hagoon fuulduratti dabree lola malee bakka tokko waraana itti gad hin dhiisan duuba waraana halaakama guyyaa san immoo hamileen Kaalid hisaabarra kutee bakka tokko waraana guutuu itti gad dhiise akkasiin injifannoon argame duuba wayita injifatanii achi irraa bahanii as garagalanii ummanni muslimtoota bakka tokko walitti qabame du'aa isaanii awwaalatanii jedhan Kaalid xalayaa fuudhee ummata agarsiisee akka abbaan Bakrii du'e akka Umar mootummaa qabate akka Umar Kaalidiin hogganummarraa buuse akka abbaa Ubeydaa hogganaa godhe ummatatti himee fuunduree ummataatitti amaanaa galche duuba akka kana dalage Kaalid ibn Waliid nama rabbi sodaatuuf fakkeenya ta'ee addunyaarraa gale jedhan Kaalid ibn Waliid nama rabbi sodaatuuf fakkeenya tahee addunyaarraa gale jedhan radiyallahu anhu wardaa namni yeroo hogganummarraa buusan ni aara asli isaatitti Kaalid bin Waliid abbaa takkallee hin aarre hin dallanne haqa jedhe agartee Umar irraa na buusun immootuu seeyfii kiyyaan addana godhuun haqaa miti jedhe hogganummarraa na buusun Umarii haqa seeyfii kiyyaan addana baasuun immoo haqaa miti jedhe kana jechuun lolarraa na dhaabuun haqaa miti jedhe duuba Umarillee waa lolarraa isan dhaabne hogganummarraa isa dhaabe malee wanni seenaa kana keessa baheef na butte keessa deeme malee seenan keessa jirru seenaa Abu-bakirsidiiq seenan keessa jirru seenaa Abu-bakirsidiiq radiyallahu anhu ardaa Abu-bakirsidiiq zamana isaati wanni kun argame osoo inni lubbuun jiru agartee waraanni ajajamee osoo waraanni sun hobba'ee gara tokkotti hin citin abbaan Bakrii addunyaarraa gale duuba osoo waraana sawwaan inni ta'e hin beekin osoo oduu waraana sanii gurra isan seenin ummanni ruumii waraanni 240 waraana muslimaa marsee malee Kaalidiin achirraa ajajee Kaalid ruumitti dhufee malee osoo waan Kaalid ta'ee fi waan waraanni sun ta'e gurra isaa hin seenin osoo dubbii saniin gurra nooqatin abbaan Bakrii addunyaarraa gale duuba radiyallahu anhu wa ardaahu waja'alahu jannata alfirdawsi ma'awaahu akkana fakkaata seenaa yaa obboleewwan keenna insha allahu ta'ala duula yamruukii yoo barbaachisaa ta'e kophaa isaatitti ka irraa dubbannu ta'a duulli yamruukii hagana callaa miti seenan isaa haga xiqqoo irraa agartee na butteef itti seene malee duula yamruukii jechuun hagana jechuu miti seena qabeessa duula akka malee garaa nama nyaatu ka agartee jagnootiin isa keessatti dhumtellee garaa nama nyaattu ka dubartiin isa keessatti waraanamte wanni taariinni duula san keessatti argame waan nuti guyyaa tokkotti haasoynee keessaa baanuu miti insha allahu ta'ala yoo rabbi itti nu deebise itti deebina arraafasumatti dhaabnaa seenan abbaa Bakrii immoo amma boodallee nu hafee jira insha allahu ta'ala waan inni dhaammatee du'e kaataa inni itti agartee kaa gaafa addunyaarraa galu ummata muslimaatii waan inni dhaame gana irraa haasa'u jiraanna haganaafuu nagahan nu turaa isiniin jedhaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. مع السلامة.